Yesus Yerusaalem utuu dhaqu Samaariyaadhaa fi Galiilaa keessa darbe. Akkuma inni ganda tokko galeen namoonni kudhan dhukkuba lamxii kan dhukkubsatan itti dhufan. Isaan fagoo dhaabatanii sagalee isaanii ol fudhatanii yaa Yesus barsiisa nu maarii jedhaniin. Yesus isaan ilaalee dhaqaa luboota of ilaalchisaa jedheen. Isaan immoo dhaqaa utuu jiranii qullaan tokkoon isaan keessaa akka fayyee arginaan sagalee guddaadhaan Waaqayyoof qoqobaa dhiyeessaa dhiibee gara Yesuusin dhufe. Miilla Yesuus jalatti adda isaatiin lafa dha'ee isa galateeffate. Inni nama Samaariyaa ture. Yesuus deebisee namoota 10 qullaa'ee salganuu meerree isa orma kana irraa kan hafe namni Waaqayyoof qoqobaa dhiyeessuudhaaf deebi'ee hin argamne jedhe. Yesuus namichaan ka'ii dhaqii amantiin kee si fayyiseera. Ada gargar luba dhugaa inni banan mee nama tokko luba dhugaa jedha amantiidhaan. Lubi dhugaan lubi dhugaan lakkii qeesiidha. Raajii Maasteri lubi dhugaan kan kanatti walii galtan Yesuus kan jettan demme lubi dhugaan koo Yesuus kan jettan erga lubi dhugaan kee Yesuus ta'e hiikee gassiniiseera ammas. Kanan dubbise amma wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 11 kaasee dubbise. Yesuus biyya lafaa kanarra deddeebi'aa gaafatu wantoota gurguddaa yookaan dinqoolee nama ajaa'ibsiisan baay'ee hojjete. Addunyaa kanarratti hamma irraatti namni dinqiin ajaa'ibsiifatu dhukkuba maqaa qabuuf hin qabne irraa fayyu. Waan isinitti himaa dhukkuba foonii irraa iyyuu safuurarraa gaafa fayyitan gammada. Waaqayyo biyya lafaa kanarra gaafa ture hojiin hojjete daangaan qabu baay'ee hojjete. Namni fayyeera, lubbuun fayyeera, wanti hin taane hin jiru. Luba dhugaa jechuun asittis fagoottis dhiyoottis kan nama dhaga'u. Kakuma faa keessatti lamsii jechi jettu kun dhukkubadha. Dhukkubii akka kanaa adagaan hin jiru. Lamsiin jireenya namaa kana dhaqna namaa kana paartii namaa kanatti ba'a. Lamsiin kun immoo dhukkuba namaaf namatti cece'u. Qonni lamsii qaban akka bara sanaatti nama wajjin hin jiraatan. Adda ba'aniitu bakkee ta'u. Fakkeenyaaf bara beelli dhufe biyya sanatti Samaariyaa faa keessatti beelli gaafa dhufe sana namoota lamsii ta'antu bakkee akka jiraatan macaafni haasa'a. Isaantu arge akka irraatiin eelsee raaje ta'e warra lamsii qaban sana darge. Maaliif magaalaa keessaa wataa edaniitu fagaatanii taa'u malee nama wajjin makamanii magaalaa keessa jiraatan. Sababiin isaa dhukkuba isaanii kanatu dhukkuba hamaa waan ta'eef namarraa adda baasanii fageessanii kaa'u malee ofitti hin butanii namatti hin butanii biyyatti hin butan. Maaliif lamsiidha dhukkuba qaba waan ta'eef. Namoonni kun immoo nama 10 anni isaanii kun dhukkuba lamsii jedhamu kanaan qabameera. Kanaafi namoonni beenna jedhan nujirra kan jedhan geggeessaadha kan jedhan warra dhukkuba godhate kanarratti akeekkachiisa kennaniif. Maaloo innis tokko magaalaa kana keessa hin jiraatin bakkeerra eeriyaa fagaadhaas irra. 2 magaalaa keessaa yoo baatanu nagaadhaa itti harka naman qabi. Maaliif namatti darba dhukkubii waan ta'eef. 3 yoo luba nama dubbiste iyyuu immoo haye jedhi malee itti dattee nammatiin. Jarri kun Yesuusin arganii Yesuusoo jechuun jalqaban nu maari jedhanii Yesuus ilaaleetu ayyaa namoota gurguddoota Yerusaalem ilmoo namaa keettiin namarraa adda baaftanii bakkee tariitanii akkasumatti ilaaleetu isaan hoo gammadan yeroo ammoo Yesuusin argu maal jedhuun immoo sitti fakkaata hin kadhatu mayyaa hin kadhatu nu maali nu qulleessi iyyanii jedhuuni tokko miillatti kufee namaa jedhan isaan immoo itti darbadhanii amma baraniiru waan ta'eef ammatu isaan Yesuusitti fiigan Yesuus hin baqataa hin baqatu isaan garuu itti lammadan itti waan baraniif nu maali akka of ilaalchisaa isin maareera. Wayyoo namni tokko har'a ergaan argaa qabaana. Luba dhugaan ni foonii kee kan hin jibbine kan qabatee siigan sii jalaayira. Akka of ilaalchisaa luboota warra sin ari'ate warra sin jibbe warra na coofta siin jedhani akka of ilaalchisi. Amma fayyinni Yesuusii fageenya irrattis dhiyeenya irrattis hin hojjeta. Ana waa dhageera waaqarra galgala kana dhimma dibagoo keessa jirtu sana sii qaqqabeera Waaqayyo sii jalaayira. Reba gaba hadiya nama gaya. Achumatti gorkatti qabe fayyinni moo ajaa'iba. Akka of ilaalchisaa akka of ilaalchisaa biran keenya luba bira utuma dhaqanii qilleensi qoricha teessaan fayyise mati. Ati mataan kee har'a manan geessu gurri kee waa haadha ga'uun jedhaa. Tuqee keen galiin utuma mandaraa keen galiin gurraadhaanii baariifanii meeshaalee medii nama gaaya. Giddu galeessatti gurri kee hagaadha. Utuma cingee misiraachoonte maal hin fayyan. Tuma deemaniitu kun naannoo fayyan.
fayyani ruam. Yes, in fayyini. Ande ulachim needan. Tokko kache. Inna koje. Ewo lubi rugan kesa mune. Ani ena lubi koyi. Isa majaa ko narragan naqeedha malee waan an naqee wala naarii of agarsiisuu hin qabu. Maaloo dhareennan luba gosa sirriitti an deebi'e. Eeran dhareennan ani eennan warra foolii koo jibbee warra jireenya koo jibbee naarii ettan deema mitannaan maalennan lubi koo dhugaan isa na fayyiseedha isa na hiikeedha isa majaan irraa kan naqeedha taballas nan deebi'a jedhee abbeesaan keessa. Eegaa si qaba galgala kana lubi dhugaan kee isa si fayyiseedha. Nan deebi'e lubi koo dhugaan isa naarii miti lubi koo dhugaan eennan isa magaalaa keessaa bineensa godhee bakkeetti kan naarii miti. Maali eennan lubi koo dhugaan isa na fayyiseedha jedhe lubi koo dhugaan isa dhibeen irraa kan naqeedha jedhe Kiristoos isa madaa'e madaa'u oolche Kiristoos isa dhiigee dhangala'u dhiigaan oolche Kiristoos isa godaanni isa baadhe godaanni isa malee hambise lubi keenya isa dha. Eewu lubi kee beekanatti kan walii galtu natti agarsiisi lubi keessan eewudha sa tottoruu si oolchemo sa garafamee dirbii si oolchemo sa madaa'e madaa si oolchemo eeyyee isa tulluba kee dhugaadha si jedhaa Simbira qabatiin lubi kee dhugaan eewudha jedhaanii sa mana sii kenneedha jedhaanii sa makiinaa sii biteedha jedhaanii isa kamidha lubi kee dhugaan jedhaanii isa kamii lubni kee kun jedhaanii isa birrii sii kenneedha jedhaanii sa mana sitti shaareedha jedhaanii sa kamii lubi kee jedhaanii sa kam jedhe sa lubboo isa naa dhiige madaadhaaf maqaatti si beekan sirraa gata waaqayyo. Hadina masu profeti kantaya madaadhaaf maqaatti si beekan sirraa dhangalaasa waaqayyo. Waa malee nama keessaa sin hariine yookiin maqaa baddetaa yookiin waa qabdataa waa malee namni sin jibbine sirraan adda baasaa firoota baay'atana waaqayyo. Simoon amala akkasii qaba. Akka kiisii keessa deema. Maaliif? Akka isaan lamsiidha waan. Guyyaa tokko Yesuus deema dhaqe. Akka bireennaan inni dargatti baasu. Fayyaadhaan nan nagaadhe. Yesuus immoo wanta ati keessatti argiyaasa. Har'a mana keenya qabisaan. Maal jennaan mana keetiin nyaadhe. Akkam jennaan situ nu hojjetaa. Maaliin hojjeta gaa? Erga dhukkubatti dhaga'anii namni mana namichaadha. Maal asii malee? Saayyaachuu. Rakkisaa qosurii miti. Kottaa kan hundanne ilaalla erga inni dhaqe maali? Erga inni humnaqe. Yesuus iyyoo naqe kan keenya immoo manni badaanse. Kottaa dhukkubadhan na hajji. Mana tolluudha. Yeroo dhaqanii yeroo biddeen nyaatu. Simoon jedhe. Kurshee kaleessa harka qabaanii harka afaanitti qabatti. Kaleessa nagaa waaqa harkanitti miti miillanoo warra haye siin jedhetu siin jedha bara. Warra mee harka si qabuudhuma jedhee si bira darbetu nagaadhuma si gaafachuu si kadhatan siin jedha. Nama chaabbaran fidanaan jedha waaqayyo. Baaraataanaa chiinama profeetii nama gaayya. Nama chaabbaran fidanaan jedha waaqayyo. Bara kabajaan fidanaan jedha waaqayyo. Bara ulfinaan fidanaan jedha waaqayyo. Fidaaf qomoo usanii maatii kee bakka deemaa maatii kee ta'eera waaqayyo. Dittus dirqaman. Gursheedhin kaleessallee nagaa gaafachuu diddanii hoo. Eera guree barsiisaa too jedhe. Eera gochuudha dirqamamaa jechuun. Kaleessallee nagaa diddanii ijoollee barsiisaan ergaman akkoo galee harki koo nagaadha. Amma inni dhuufi barsiisaa jira. Sa lubbuu kee afuru jira. Ndumto yeroo gaafa kalaara harkisaa hoo nagaadha. Harka si qabuun iddebini ngurshita. Kana manu jira nagaa si deemine ngurshita jedhe. Maal si galchee waan ittiin si baran sana sirraa kaasaa waaqayyo. Mee namni tokko na wajjin akka jedha maqaa gadhee sana narraa kaasa waaqayyo jedha. Maqaa haaranaa kenna waaqayyo jedha. Maqaa maali? Akka deemsaa nanatti akka. Eenyutu Saaraan Abrahaamii mucaa garaatti baatti yaadee beekare. Yaadee beeka. Isa malee ergan immoo sababan ittiin galateeffadhu mana koo gashee maalee dhibeen golfuu itti. Dandoon maqaa isaa Isiyaaq. Isiyaaq jechuun maachuudha? Saaraadhaaf hin galle malee jarri moggaasanii sokkaniiru. Al tokko gochi keenya ergaa keenya taafee tafe. Amma yeroo dhaqanii
keessummoonni sun ergamoonni sun Abrahaam keessummeessee raawwate nyaatanii dhuga jiraatanii maayiran daalaanaa dhimanaan kee hoo edaminiire eessarte naan eessarte gararra irra tennaan waami kaayiraniin Saaraa naan isheen maal taate inni dee'oo nan dhufa waan jedhee jettee madabarse kottu waa jedhaniiru waggaa dhufu mucaa baattu immoo jedhaniiru waan tokko gaafa isin bakkam jettu ammasi nafu dhabu jettuminiire yeroo soma makam mogge isaan waa malee maaf kobaltini maaf seek reedaniin lakkaa gaafa sana makam mogge isiyaatti moggeera waa sitti moo waa malee waan guddaa yaadaan jirtu waa malee mul'ata guddaa tokko si keessa keenya waa waa malee lafa jirtu sana hin jibbine hin jedhaaya maaliif beektaa waan bal'aa tokko fuula kee dura jira si jedhaaya wanta ati lafa jirtu jibbituuf sababa qaba beektamni waa malee miti gaafa gooftaan sitti qayyaruuf ka'u allafuma kanan jibbi biyyuma kanatti yoo jibbitamni jaallattee miti waan tokko tokko abdii makanatu waaqayyo fuudhee obboleessa kee baadiyyoota keessatti kaaseetu kan inni wajjin hin deemtu erga akka jedhani dirqama mana sin jibbitaa warra keessa hin jibbitaa biyya si jibbita biyyaa ba'a waaqayyo nama si jibbisiisuu isaa biyya sii qayyaru waa shakki waa malee namni sin jibbine waa sii qayyaramuuf harka fuudhaa dindee harka qabaa dindee gurshaammoon dindee limiti go guyyaan tokko dhufa beektaa waa'ee keetiif guyyaan geera jedhama naan jarri inni tokko maayila achi keessaa eenan warra dhukkubaan jinnaman jaallanne maal jedhe yesuus isin ba'aan keessan jedhe seen durfaati fudhaa isa kottaa ani isin maalan godha ba'aa wajjin namni namaa jaallatu utaalloo wajjin namni naman jaallatu ba'aa wajjin kan nama jaallatu eeyyuu yaa hamma irratti addunyaa kana keessa beeka addunyaa kanaa keessa amba'aa kee wajjin sin jaalladha kottu kan jedhe yoo dhugaa beektu bichaadha yesuus gaafa waa'ee kana haasuu barbaade akkaatti maal of godhaa luboota bilaachisaa deebini jarri yeroo sana fayyaniiru sabaa obbolootaa fayyaniiru yeroos dhugaa rabbiin hin fayyine yeroos utuu karaa deemanii ka fayyani beektu maal barsiisuu barbaade utuma dhuguma galeefi isa isaan fayyise luba dhugaadha malee isa isaan adeemiti lubi dhugaan lubi dhugaani isa turii wajjin nama jaallatu luba koo yesuus jedha iyyaati atanaaf waan hundumaa kooti jedha iyyaati abbaa kooti jedha iyyaati haadha kooti jedha iyyaati fira kooti jedha iyyaati wagana kooti jedha iyyaati kan kanatti amanuuf galgala kana ergaan qaba dhugaa waaqayyoo waaqa isa jiraataati lubi kee dhugaa waan tokko sitti hir'isu madaa'ummaa kee sirraa fudhateera ajaa'ummaa kee sirraa fudhateera ulfina isaa sirra kaa'eera simboo isaa sirra kaa'eera miidhagina sirra kaa'eera isa dhiyaate fiixaan sii baaseera zariidhaan adda naman baasu malkiidhaan adda naman baasu warri kaan foolii keenya jeeffatanii bakka si barsiisee dhangaanuu jedhaniiru warri kaan jireenya keenya laalanii bakka sitti dadhabeeratanii nurraa deemaniiru warri kaan abdii jireenya nuu kutatanii galaniiru ilmi waaqayyoo garuu lubi keenya dhugaan garuu caakkaatitti baddeessi barbaadu dhufeera jedhaaya eewu kana baduarra ergaan sii qaba fira si galee haayisu wagana si galee haayisu namarraa ala taatee haayisu barittiti lafaa kaatu ga'eera si waamanii dadhabanii maqaa keetiin sargii bareedaa mana keessanitti qophaa'e maqaa keetiin cidhii bareedaa mana keessanitti qophaa'e ati manan jirtu laga jirta yeroo lagaan si ga'ani wayyooka bakka utuma jedhanii falanqa godhanii boolla keessatti si gatanii falanqa buka maal si gochuun danda'are ana too dhufaasichi na too si bira dhufaadhaa si biraa galu lubichi garuu awwaala garas dhaabatee welkaam yeneeliche baga nagaan dhufte mucaa koo baga nagaan dhufte dhala koo baay'ee si biraa galeera si biran jira sisimata yesuusi achi dhaabatee awwaala gara dhaabatee barabbeen kee si dhiisanii galanii bararmeen kee si dhiisanii galanii ani si duukaan jira baga nagaan dhufte mucaa koo si wajjin awwaala keessa dhaabatee lubii dhugaan koo isadha awwaala keessatti si gatee kan hin deemne reeffa gidduutti si gatee kan hin deemne laatii kapparaadhaa nama qaba hadiyaadha bara hoomaan gabaa si biraa yaa'e galu qobaasa sii kaa yesuus waaqayyoon sodaadhu harka kee lamaan ol fuudhuun harkaa fudhadhu kana ila pirootiina madiina magaayya
Para dhaloonni falan qabatanii gara fala qabateetti sii gala Waaqayyo. Maaltu si jalaa qabame dhimma kee?